magaalaa Mi'eessoo keessatti argamna. Magaalaa Mi'eessoo ta'uwwanni nu argufnee fi gaazexeessaa kan kaganamaa Abdii Hussein yookaan Abdoo Muusaa laftaloota isaanii sagalee 43 dir Mi'eessoo Harargee Balloo keessatti dhalate. Akkasuma imal jireenya hedduu keessa dabre. Saggan 77 isaatti addunyaa kanarraa imal deemaniin gar imaree. Abdii Hussein gaazexeessaan ganamaa eenyu warri isaanii fuula irreessisaanii guyyaan irra guyyaa awwaalisaa yookaan irreessisaa Abdii Hussein lubbuu handhuura Oromiyaa Finfinnee lubbuu dhabee har'ammoo magaalaa Mi'eessootti awwaalanii guyyaan kunini guyyaa sirna awwaal isaa taatee fi garman isaanii warri isaanii yaane mee walumaan daawwanna na hordofaa isaanii jedhu. Hatazia hawarra gaazexeessaa Musafa yookaan Abdii Hussein birgeenne jirra. Ayin isaanii kana seenu jirra. Agammallee jaarsiin irreeffannee keessummaa nam gara kakkaatti dhufu eegu jiranii nu dura firrisne armaan baan. Assalamualaikum. Baba gaazexeessaa mama taatanii dhufan. Abbaa ijoolleeti yaatu isaa wajji dhalata. Abbaan ijoollee. Abbaan ijoolleeti yaatu. Ijaarsan waliin waliin dhalate. Wajjin dhalate. Dumaashee akka ta'ee sabrii fi maanayyee. Uummanni waan isaa waan irra beektu gaazexeessaa Abdii Muusaa kun nama akkamiiti? Waan irraa beekun qabani. Guyyaan ani aruuza kiyyaa guyyaan heerumu. Awraaja qantara gaafa san qantaraasa gaafa naa fi mammata adam gorolleeti ayyoo baatee nu geessa. Muummee wajji. Ni beektaa? Ati ni beektaa? Gaafa muummee si fuudha. Gaafa na fuudhu dafa mircaa nu ergeeti. Dafa mircaa isaa saniif jecha nu fuudhanii nu hidhannaa eran nu geessan. Waan isa wal fuutanii naachi dhufee sanirratti. Dafa mircaa nu ergee. Raadiyoo Muqdishoo irraa. Haya. Maal isin ergee jaanii akkasitti nu geessan nu hidhanii nu isaanii matti dhayi. Sirba cidhaa sana feeran isaanii dhayi. Inni achi aruuza khayrii maal seenu. Sanumaa jecha. Ni jecha kaayee nu hidhanii na aruuza amma baay'ee xiqqoo jiru. Wali qabanii erer nu geessan gaafas awraajaan erer. Awraajaadhaas erer. Darbuu warra mootummaa dargiiti. Haayila Sillaaseedha. Haayila Sillaasee. Wayar Rafa. Anak si Dreru, naboda Dreru. Haayila Sillaasee miire. Haayila Sillaasee. Haayila Sillaaseedha. Mana kaya defan tu saya joleta. Jara tak kumana kaya defan. Ayo maye nami kajiru nuwafa nubula. Irafa ya sabri fiman. Mati miire. Rabbi le Rabb rahmat wa Inni nama sheenaati miti. Jedhaniini Abdii Hussein gaazexeessota keenya ganama jalqaba Ayyuba Bakar Faataasee warrumaa daadda tokko hayo sunitti hojii raadiyoo Muqdishootti Soomalii keessatti Muqdishoo laf Soomaliyaa keessatti waliin jalqabanii arraatan ammoo lubbuun addunyaa kanarra hin jiru namni keenya gostillee sabillee firafiidhallee irraafa isaaniin jenna. Nammoo yaa'u yaani fuula awwaal isaa gar irreessisaa isitti irreessanuleen gaazexeessaa Abdii Hussein ittiin baane akka aadaa ta'ennatti akka shari'a ta'ennallee dubartii ammoo afaan qabriitti waan hin baane fi kaameraamaaniin kennini deemee isanii fuudhuu danda'a an armumatti isan jalaa fagilli deebi'u. Good. Kan jetta fayyaa? Romeessoo nageenyi banaadha. Ayyee koo gajjiraata. Adda eenyu siin jedhan? Abdiisaa Saaliinaan jedha. Amma tana fuula amma tan jirtan tana Mi'eessoo irraa magaalaa irra xiqqoo fiittanii jirtanii maaliif as jaantu jirtan? Asitti gartee awwaalcha goota keenya gartee kabajamaa
akkasuma nama qabsoo uummata Oromoo keessatti gartee akka har'aan tana afaan keenya kana ittiin miidiyaa dura dhaabbannee ittiin dubbannu warroota nu godhan Abdii Hussein awwaalcha isaanii sababeeffachuudhaan asitti awwaalcha isaa irratti argamee isaan gartee awwaaluudhaaf asirra jirra jechuudha. Mee namni akka gaazexeessaa ganama Abdii Muusaa magaalaa Mi'eessoo kan keessatti dhalachuun mee waan akkamitti isanii dhaga'ama? Abdii Muusaa nam keessan tahuu eegigaaf durii barsuunii dhalachuu baatanullee warra keessanillee irraa dhageettanii waan Abdii Muusaa atiin yookaan gaazexeessaa Abdii Hussein akkamitti dhageetta akkamitti quuqabdu? Abdii Muusaa gartee namoota gartee biyyoota keenya keessatti dhageettii guddaa fi beekamtii guddaa illee qabanii nuti dhaloonni ammaan tanaa kun dilas marallee gartee waan lafaatii isaan godhan kanallee akka isaan carraaqqii kan nu godhan asgaan warroota nu godhan keessaa seenaan isaanii gartee waan uummata keessatti illee haalaan beekamaadhaati. Inni kun nama carraaqqii zabana durii keessatti zabana afaan Oromoo raadiyoona cabsa takka afaan Oromoo raadiyoona cabsa jedhamu san keessatti afaan Oromoo lakkii raadiyoona cabsu jechuudhaan roorroo fi cunqursaa mootummaan biyya kanarraa isaan baasetti gartee fayyadamuudhaan biyyoota ollaa erga dhaqan boodallee osoo hin taa'in afaan Oromootiin dubbatanii namoota miidiyaa keessaan nu dhageessaa turan jecha. Kanaaf isaan nama goota hayyuu Oromoo akka Oromiyaan qabdu keessaa tokko nuti ilmaan isaanii ta'anii dhalachuudhaaf illee hedduu takka gartee gammachuu qabna akkasuma lubbuudhaan harree biraa dhabutti illee hedduu takka gaddina. Kanumaatti nu dhagahama. Gaazexeessaa Abdii Muusaa yookaan Abdii Hussein namni hedduun Abdii Hussein illee beeka. Inni ammoo Abdii Muusaatti roorroo suni armaa gar Soomalii gaafa baqatee deemuu barnoota isaa fixee deemullee achitti miidiyaa Moqdishootti warri Soomalii sunillee achi mootummaan gaaf suni mootummaa Haile Sillaaseetiin waan wal tuqu turaniin kan seenaa dookumentii kan dabalataa keessatti walitti deebinaa gaaf sunitti inni afaan maanii jedhee dabarsu ture. Zabana sanitti yoonii fi gartee afaan Oromoo kajaamu ta'e uummanni keenya kun mootummaalleen sababa cunqursaa garaagaraa irraa ka'ee afaan Oromoo kana yookaan afaan gaallaa jechuudhaan uummata kanatti himaa turan jecha isin Oromoodha barri isin sabni keessan Oromoodha afaan keessan bara afaan Oromooti isaan goosan afaan gaallaa jedhanii beekan fakkeenyaaf warroota akka Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee fa'aa hojii ta'uudhaan namoota gartee akka Yoonus Abdullaa fa'aa hojii ta'uudhaan sagalee isaanii achirraa dhageessaa turan kun sagalee gartee afaan gaallaatiin kan yeroo kana asirraa dabrochaa achirraa dabarsaa turan jechuudha. Sababa gartee namni Oromummaa isaa dagatee ifirraanfatee akka of wallaalu keesseenee waan mootummaan cunqursaa isin Oromoo miti gaallaadha jechuudhaan uummata kana cunqursaa irra godhaniin gaalluma jechaa itti himaa booda irratti barri isin Oromoodha jechaati Oromummaa keenya jalaan kunis bara afaan Oromoo jaama jechuudhaan akkasitti nu beesaa turan jecha. Yeroo hiyya fayyaada horii bulananii dhuguma akkuma qeerroo kee kun Abdii maqaa keetillee Abdiin jedhee akkasuma isturallee afaan gaallaa jedhanii deebi'an ammoo afaan qottuu jedhanii deebi'an ammoo gaazexeessaa keenya ganamaa Abdii Hussein yookaan Abdii Muusaa afaan Oromoo isaan dudduuballee ammallee deebi'anii afaan Soomalii Abboo jedhanii siyaasa biraatii fi yeroo afuraffaatti ispoot jijjiirame jechuudha eeginni biisudii lubbuu isaatii fi sodaate deemee imal jireenya hedduu kee dabaree Afrikaa kee deemee Ameerikaas deemee rabbiin irra immoo isaa deemee lafa minni itti dhalatetti yeroo amma koronaa kanallee rabbii dhukkubsullee rabbilis ta'ee awwaalayyuu lafisaa argattuutti rabbii galataa jennanulleen seenaan isaa hedduu jira maanguddoolee irra waraabnee sanbiraan baasinan dorgomasanii miyaane olla isaanii mana inni gaazexeessaan keenya ganama Abdii Hussein yookaan Abdii Muusaa itti dhalate man inni itti dhalate tahaati isaa ciniinsifattee itti dhalte achi yaa'u jiru amma mani taasee warri ammoo itti taaha fuula gaddaa warri walitti qabamee jiru warri isaaniif rafiixan mangam suni kan uree fuyaane akka kun ammoo man inni itti dhalate amma tana mani hunda suni walumaa yaane la ganti assalamu alaikum Gini madara. Jadi saya Abdii Muusaa itti dhalate kana mani. Mani Abdii Muusaa gaazexeessaan keenya itti dhalate mani isaanii kaneen amma ammoo warri isaanillee naa dhafa baalleni lubbuun hin jiranu nam lubbuu bulee inni nugan 77 isaatti guyyaarra lubbuu dhabe. Mani inni itti dhalate kana kagaaf sunitti gaaf obboleessi isaallee jaartii fuudhe Muummee Muusaa gaaf Muummee Muusaa jaartii fuudhe sunillee mani gaaf sunitti inni raadiyoo
Mogadisho irraa affeeree akreef maanguddoon ta'e nutti hunteetti asii bara moo inni sirba Abdullaa asii bagga doon gaafa baatti runaan daraafaa cinaachatti baatti dhugaan ciniisitti taati dhugaan jedhu suni barsuun fawwarri isaan as ka'e taa'ee raadiyoon sun caqasu ture namni haarraa sabba'ee haan boqqolloo keessa waan adda addaa maanguddoon hedduullee jira kumman isaanii kan isan garsiifne manni inni itti dhalate kunoo balbalti kan ammaa nam dhibii kee kumata fira fiixan isaa walleen okkoon hin rafteen se'an dhageettu balballaan adda of dhibbaa akkoo alimaayu Assalamualaikum. Ako Faya. Nageni mana? Alimma Musa. Si ode fajar si dubbe sanuf. Tai ako tiga tai. Abdo bidani. Ne, Eset. Ni dalam. Ako tai. Abdo me. Mana mantan opoliti gaazexeessaa Abdoo Musaa Halima Musaa bul'ufne Halima Musaa ammoo dubbachuu leen deemtee dhuguma garaan hin danda'u umriin deemtee dhabdullee hospitaala inni siin hangafisaati akkoon deemtuun inni sabruu hin dandeenye ammaa yoo siin jajjabaattee guyyaaleen guyyuminni dirarruma haaraa itti deebine dubbisnaa dhuguma waa waliin dhalatanii irraa fuulleen nam dhibdii wanni waliin dhalatanii garaanaadhaa waan haadhaaf abbaan ofii namaa dhalanii guddoo jabaatti haa ta'u isiin gannaan guddoo taatullee fuulama taasisaallee deemullee hin dandeenye Halima Musaa akka teenan irraa fennaani amma waliin dubbachuu hin dandeenye marroo biraa haasofsiisnee waan isiinis waliin ijoollumaallee irra taate dabarsin karaa odeeffannee dhufne huma waliin dubbachuu hin dandeenye amma boohu jirti rabbaa jajjabeessu jannatul firdoosi baba kennallee gaazexeessaa Abdii Musaati rabbaa kennu ennaan Yohaan Abdii Huseeniiti rabba harannaafi ammaan tanaafi taayisii aganumirratti marroo dhibii wal cidachaana mani isii dhufnullee isiin guddoo dubbachuu hin dandeenye akko irraa fi inshaallah wati deebina. Iba namanya ni. Ayah nak kunci. La, abin berak. Abu, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Sanadil azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباءهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما كنت ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن